Irbaani jirtu irbaara sitti jabsa irbaa muka sitti laakaan kabiiniti gololchaani bartaaf diimaa yoo dhaanii bakka ija simassan iji deebideebdi atuuna beeta kijiba yaadni gaaftaa fuutanii irbaa sitti cabsine loogashiina hidha godhiitu na irra fottu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jirra jirtu hordoftoota hojjettoota jaallatamtoota ilmaan Oromoodha. Ashama harka fuuna kan amtee adda addaa qabdan hundi keessanuu kun jirtanii salaamtan ta'e jaallattoota irraa buqqee simbiraa keessanii jecha. Egaa bolee fayyaa hunoo warra biinii dhaawwachuu dhufne inshaallahu ta'ala sheekallee wardaadha buleetiin jira akka sheekni wardaa bira dhaabbatee barbaade rabbi yoo mul'ise wallaanu sheeka godheetiin jira asumaanu biiniif illee dhiifama godheetiin jira dhiifama wal gaafannee uummaatti jallee dhiifama godhee jirti amma wanni deebineef mucaa kaddaa jansani kaddaan suni ifiifa waan fadhiitoo sanii ol baheeti Abrahaam yoo dhiifama na gaafatu maate nan ajjeesaa jira. La kaddaa wanni amma inni ol bahee dhaadatu beekta. Ijoollee isa dubartii ijoollee baalagee takka qabanni. Ijoollee baalagee gololchaan beektu ati biyya Affaarii fi Jinnii kana keessatti mataa waliin tuman dhufne. Bara akkasii ati mushoo namni karaa kanaatti namni magaalaa keessatti guddate tokko miti. Awwan raadis gaabii ne kan. Nuti achitti illee barnaa. Yaa kan jireenya barbaannaan. Jireenya barbaannaan seetan tumee. Kalaas tumee haadha. Amma inni bar inni jechuun inni nama laamichaadha. Ijoollee nama jaamu torbaatu kaameeraa sanii tokko bar wamana irraa barbaadan san tun jirre. Kana agartee uummata harka itti kan ilmaa dhiifama jechuudha. Kaleessasi arrana fuudhanii borummoo nama biraa fuudhan. Amma jechuun si boodara tanaafannaa akka dhiifaman jiru. Haana fuudhanii kanaan furmaan dhufuun ni mala. Maali beekta? Furmaanni kamitti nama beekta? Biyyatti seeraan bultii mootummaa jira seera jala oolchina. Seera kan dhiyeessa isaan maa'u. Akkam jette? Amma dubbii maal godhaa dubbii hin barbaanne yoo dhiifnee oolchu dhiisuu dandeenyu. Maal jette dhiibne? Maal jette dhiibne? Yoo nagaa buunee nagaa. Yoo nama kunnaan suuraa qirba si cabsatu yoo qirbaan inni jedha inni jedha ati dhiira qirbaan si cabsatu jabaa jaa inni siin jedha heerummaan natti mara bakka duraanii san odoo nu raasii fuudhanii muka si diibanis deebisanii akka ammaan nama ambar tumuulee maa tumamu maa taate mootummaa bakka san nageessu deemu na mootummaa deessanii deemu nageessu bakka san bakka mootummaa nageessanii sun harka dubarii gurra qabii na fuudhan jettee si fuudhuu danda'an odoo nu namaan lumuuti sareen Amara obsu la namni waa obsu barbaachisa. Takkanan fuutuu waan fedhan sanaa fidanii anaatu nyaan isaan dura an kiyyaa gallaa sanfaa udaani no baasa udaani mana sagaraan beektan sagaraan isa baasa sagaraan. Umbar mucaan seetu ijoollee adda ta'e qabaa. Ergamtuu gartee qirbaa cabsitan isuma jeeftaati. Ilaa hogganamni si qabe. Dhagee oduu qaayidaa si hima. Hattuu si qabdeeti hattuu yeroo si qabdee kanuma gartee humna qabde san isuma san qabdee udee irratti duutanis humna see digati. Hojjaan qabdeeti gololcha biratti asaayii bakki jedhaatee maqaan balleesse. Bara kasih, nama yo doitti. Boy mani ku sama sali bit doitti dah horoi. Yo dari bak ijas masan. Iji dari devi. Bara mar hat mar ijas namni bara kata payah ka dua hari maga situ mau kabara. Haye dari yo di sukutan. Gana la bangka tukang dani sudan. Tanah mana doitti utti utte kuma olu. Hai. Payah ka. Boleh ni payah ka. Dari aja ani Abu aja. Bara yero amma tanah je bara yo amanu doitti hida sene ada dimbat ya. Lah ser ka wani tu ser ka. Ya ser amma atuan pet balen takte ser osenen adiyu. Wan bara adiya intum never. Ya kana fude ser ka sudah boleh tu boleh man. Fude den moduma kan boleh benar ka figa atum bara amana sibiri bejiba. Khalas. Ya amma yero tarata ka wala garti. Ha? Lokeeshina kiyya baneetu mana akka gaafa gartee ganda dibbeedhaa san achi taa ati na duuba qabame ennaanan silkillee fudhanii deeman. Yoo kasaate Silkiin tiyyamas qulfiidha ana keessaa baasan malee akka isiin suuchi hin taane godha. Ana keessaa baasan malee haadha gaatti nakatti afaganii tumanii. Garamu magaalaa. Daataa kiyya nan bana ati lokeeshina kiyya banaadha siifin erga ammas erga. Mootummaa fudhu. Yoo dhiirummaa asii jechaan see maan kana. Qabineeti inshaallah rabbi. Waa tanaafuu sodaata kan qabineetti waata kan fidanii. Amma sodaa yoo taate dhaamatu miidiyara tolfayee walitti dhaamatana. Yaa Oromooti warri gartee dhiifama godhin hajjatanii illee jirtan dhiifama godhu wanni hin goone fi osoo silaa guyyaa san inni gartee caaltuu san qubsiisuu maate guyyaa caaltuu mana irraa baasan wardaan hin maraaf tarra bulee miti yoo achuma deemtee qubattee asii nutti as deebitee waan biraa biilii fuusiftee asii mana hoteelaa dhageessitee akkana nu goggootetu haala sammurra nu dhaabattee wanni biraa taateewu. Amma bari bakka wardaan sammuu irraa tokkon bakkuma hoteelatti ati siyaasa sanu malee wanni biraa takka hin jirtu. Sani yaa wasa. Sanu malee wanni takka hin jirtu. Amma wardaan duraanu durii dooloo kee fudhatu maal gaafatta. Amma sammuutti komtee araddara deemtutti argamtee mul'atte mul'anne amma irraan qabmaa duruu durii shakkiidha qabdi.
Dooloo eegee murate maal gaafata amma waa jedhu na biratti gartee. Rabbiin si haa fayyisu obboleeyyan kiyya du'aa godhaafi du'aa nu godha obboleeyyan kiyya cikkii tana akkan jala haaftu nurraa godha obboleeyyan kiyya tetteessanii nu ilaalina. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaan waan takka eegale hindi isu beeytan. Biiftuu jinnii gartee jinnii isaanii eegalan dibbii fuute harkaa nyaadhan. Ergan dibbee fuute harkaa nyaadhan. Dibbeen gabbaalee obsuun gaariidha. Dibbee erga mootummaan fuusee jinniin ganda biiftuu fa'aa nyaadhan. Ganda alii warroo. Ganda alii warroo jinnii nyaadhan beekisu. Kanaafuu amma tanaa ta'e jechuudha tagartee uummata shiftaa keessa magaalaa keessa yaa'ee nama sarafuu kana gartee siigadis ni galee nutuu qaama mootummaati. Eessa bee ooma gartee takkaa warra hin jiru. Barama bara Waan takkaan garreen waan nu qunnamne takkaan nu qunnamne haara qunnamtu amma haara qunnamtu bara. Dhiiraa miti dhiirti guyyaa dhalatte duuti waan kana takkaa balleessu takkaa ifi baduudha akkam biraan yaa yeroo amma amma ilmaan kana haati bira jirtu nu dhiisirreet haa ilmaan maal tanaa na dhala jasi ilmaan bara yoo ati waataan duraan almaa guddaa taayi haa usire haa usire amma nu dhiisiree amma waan kan abadan hindi isu booda ija si bocaniiti guyyaa tokko sirraa fachiisee si fuudhan tanaa amma bara amma irraan isaanii bareedu jiraatu maal irraa bara akkaataa isaan ijoolleen waan nama kanama miidhe jara dabalee dhufan jara baalagee jirre baalagee lubbuu lamaa tokko akka wanni saree hanga ilaalanii jira. Akkasuma ureen ilaalanii isaan akka saree ilaalanii. Ati bar loogeeshiin akka jabanee deemaa na koo qabaadhu siin jira. Amma sansi duban jira. Rabbi wajji sun duban jira ta'ee. Ufuma eegaa deeme amma haraa. Ifeegaan deemata naafuu bari harka kannee yaadin sakii jedhiifama jedhu ni jira. Hin jedhu. Baddi sakii namni dhiifama boleessitee bira kutta malee lubna. Laa dhiifama sakii jedhiifama hin jedhu abadan hin jedhu dhiir sakii jedhiifama. Yaa ati kun hin jedhu abadan hin jedhu. Dhiifama sakii jaan jennee dhiifama boleessoo ittee nu callista malee. Dhiifama dhiifama hin jirtu. Baara sitti jaabsa qirba muka sitti laaqana kabiini tiimi gololchaani bartaa bitiin bara yoo nana katti lafaan sinurtuun annama amrin argu keessa. Bara immoo daa'ima sun maal goon sadii bara warra isa jala deemu. Warra isa jala deemu ta'u qalli kanaa akkatti mataa waliin dha. Qabdaadhaan. Yaa Rabbi. Na laata kaa warri na beeku na beekaatu na beekta kijiba yaadni gaaftaa fuutanii. Hai akkasuma argu gololchaan qabdaatiin. Wama isa amruma isaa namaan fuudhu siin diruu deeman san sanumaan funyaan isaa diruu ta'an. Arguuf teessa. Dubbiin humnaa dubbiin toofta rabbu. Wali gaafa balleesse. Ijoolleen gaafa. Maa jalli tokko na teessa si yaadachiise. Bisa taan biini nama gaarii ta'e. Gaafa san yaadachiinan callisaa dhaana. Miti baako. Ati nama si godhe arsa hundaa. Hirummaati yaaddaa. Gaafa san hirummaati jalaa hirummaa inni qabdee waa nama dhiisutti nama dhiisa malee. Walii kun hirummaati gaafa kaan sanaa sin baase. Jara da dhiitichaan dhaal keessa dhiitee sin baafne gaafa achitti hojii qabamne sin baafne. Gaafa baara gabana waa eenyu si baase. Hiika obboleeyyan biyya inni hojii rakkate kanallee rakkoo beekaa isaa baase. Rakkoo beekaa isaa baase kuma dhibba lama isaa bitamee akka hojii haasofaa. Anna qalan malee. Isin quban qabdan gololchaatu biirii sin keessan malee biirii qaba haran dararra gulee isaatu na dararreewu. Adararree maalitti godhin. Amma haasofna jechuudha. Aboon fitina Akkaamtu. Injatti magaalaa keessa jirta. Hai bakka jiraala jara gurguddaa yoo kanuma nyaatu kanuma dhiqoolaa jira yoo. Aboon raawwatati. Haalli kimtu ablee gara qabatee liqimtu. Haasii kimsanii ablee gara qabatee Gara mana naannoo sanii. haasii kimsanii ablee gara qabatee jawwee beektaa Waa bakka ablee jiru ablee harka qabaa. jawwee gurguddaa beektaa jawwee liqimsaa sana hogganni si liqimsa abluma gara qabatee hogganni asiin gasii oo asumaan ablee itti keessa. Gaafa inni tahaansi kee ati dhoofte dahaan keessaa baate akkasitti qophaa'uu qabdi. Kanaaf obbolee qiyaasaa deemsuu bu'aan qabu inshaa Allah ta'ala maal jettan kaddamu hoddaa ati laal hoddaa bishaanni sooraa bala gas geesse ati gololchaan beektu maanaa isa. Kanaafu as gubbaa deemtee wanni hoddaa yoo inni gartee ati hoddaa bombaa hoddaadhaan tubantuuf hin jiruuti bombaa kan keessa hoddaadhaa deemu bishaan itti waraabadhu. Hayyee ifiifuu nyaattee garaan qabdu lafee cinaacha si baate akka jirtu akkuma jirtu sadi dhaabbatee namatti dhaabbatee boksii takkitti garaa kan kee kana haati jaansi baay'ee siimeetiin jira. Haganaa achitti. Haganaa yoo bulee inshaa Allah ta'ala nagaan turaa isin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.